Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota peejii qeerroo akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalalaa isin haa ga'u isin jedha. Egaan irraa karaa akkuma Facebook irratti viidiyoo ilaaltan jechuudha. Karaa whatsaappii namaa ittiin xalafanu dhugaadhaan jechuudha. Waan shakkii tokko hin qabne namni kamuyyuu ni danda'a jechuudha xalafuu. Waan karaa gabaabaadhaan xalafuu ittiin danda'amu jechuudha. Inni sunis whatsaappii kana jechuudha. Appilikeeshina kana buufattan jechuudha. Weebu kan yeroo kana jechuudha. Descriptionii YouTube kiyyaa jala isiniif kan kaa'a yoo immoo Play Store keessa barbaaddanis haala kanaan weebu jettaniitiin asirratti buufattanii kan yeroo jalqabaa kanaaf isinii dhufu jechuudha. Sana buufattan jechuudha. Egaa appilikeeshinii kun jechuudha nama xalafuu qofa osoo hin taane faayidaa baay'ee qaba. Hoggasiin seentan akkanatti isinii ba'a jechuudha. Gara gadii kanarra jalqabatti direct chat kan jedhu kana osoo lakkoofsa namaa seef hin godhin jechuudha. Bakka kanatti lakkoofsa abbaa barbaaddan bareetanii asumaan daayirektiinuma chaatii walitti barreessuu dandeessan jechuudha. Kan yeroo jalqabaa kana inni kun immoo jechuudha miiseejii isin jalaa gubachuu dide jechuudha. As keessaan seentanii gubdanii waa yeroo natti dheetuuf kana eenyuun beeka. Amma kana jechuudha yoo nama xalafuu barbaanne kanaan seenna. Kanaan seenna jechuudha. Amma nam tokko xalafuufanii silkii biraa tokko asirra fideen isin agarsiisa jechuudha. Akka inni barbaadutti. Akka shabakaan barbaadutti silkii biraa tokko asirra fideen isin agarsiisa jechuudha. Egaa amma baaseera amma silkii tokkoon asirra fide jechuudha. Akkuma isin argitan asirratti silkiin lama guuteera. Silkiin lama guutee jira. Isa kana whatsaappii isaa deema jechuudha. Whatsaappii isaan deema. Waggaa whatsaappii isaa deeme asirratti tuqaa sadii seenaa sana booda weeb kan jette kana si'a tokkoof cuqaasa jechuudha. Waggaan si'a tokkoon cuqaasee akkanatti naa baha jechuudha. Itti qixxeessan jechuudha. Kan waan kana itti qabaa ofumaan suuraa kaafata jechuudha. Amma suuraa kaafatee jira. Dhumarrattis gara isin nama isin xalafe whatsaappii keessan akkasiin ofirraa deebiftan isin agarsiisa. Kunoo haala sanaan naa baheera jechuudha. Whatsaappii gara naa ilaaltanii kana ilaaluu dandeessanii haala sanaan naa baheera. Yoon fedhe rikoordiin dhaggeeffadhaa. Yoon fedhe waan barbaade bakka nan ergaa namaayis nan ergaa akkuma barbaade asirratti suuraa lakkoofsa kanaan ergame jechuudha. Kunoo maqaa kana keessa ka seenne jechuudha. Isinis seennee ilaaluu dandeenya dhugaa adda baasuuf kunoo suuraa kana jechuudha asirratti. Ni argitan jedhee yaada. Fedhu rikoordii nan dhaggeeffadhaa suuraa wanti tokko wanti ani hojjenne jiru kunoo. Rikoordii nan dhaggeeffadha jechuudha. Garanaanis nan dhaggeeffadha tokkuma jechuudha. Waan baay'ee natti toledha jechuudha. Inni kan biraan ammoo ka garanaa kanaan jechuudha asirratti keessaa bahuudhaaf whatsaappii keessan xalafame immoo hin xalafamne jettanii beekuudhaaf yoo barbaaddan asirratti tuqaa sadii ni seentanii ka asirraa kana jechuudha. Tuqaa sadii erga si'a tokkoof akkanatti cuqaastanii weeb kan jette kana jechuudha. Si'a tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha. Yoo xalafamee jiraate haala kanatti isinii baasa. Amma kun xalafameera. Xalafameera haala kanaan log out from all device kan jedhe kana jechuudha. Yoo xalafamee jiraate akkanatti isinii baasa. Yoo inni xalafame log out from all device kan jette kana yeroo tokkoof akkanatti cuqaastanii log out kan jette kana si'a tokkoof cuqaastan jechuudha. Asiin irraa deebi'a. Innaa kana fakkaata barnoota irraa ni jaallattan jedheetiin yaada. Sher waliif godhaatii torbaan wanna biraatii nagaa walitti deebinuttudha jechuudha. Nagaatti YouTube keenya subscribe gochuun dagatina waliif share godhaa isiniin jenna.